obboleetti ya narraa olji biiftuu gaa khalaas garaa nan balleessin ati obboleettiiti ya gana akka obboleettii wanni ati goote hundinuu badii miti. Biiftuu ati nama haqaati. Si harkaa taate ilma namaa harkaan taate rabbi malee ilmi namaa abbaan fedhine kadhata. Arra ati gorsa obboleeyyan keetii san fudhattee si gadhageemee jechuudha. Waan kanarraa deebuun kee maashaa Allah arra dheeyxee wardaarra kuftee jechuudha. Maashaa Allah nu gammachiifte biiftuu. Famasi godheetiin jira obboleettiitu jata lallee borullee wanni ati balleessitu hundaa'u famasi godheetiin jira Oromoon teenyallee dhiifama sii gootee jirti Oromoon teenya bal'oon illee garaa namatti hin jabaattu dhiifama sii godhanii anillee dhiifama sii godhee guddootanii sitti hin balleessu. Maashaa Allah maashaa Allah. Galatuma obboleetii. Arra nuti sitti aarree akkasitti gochaa hamaa san sirratti hojjennullee aaraan nu godhe garuu duraan dursee dhiifamaan siin jaa. Nama meeqanna geessi jedhu sodaatee taa'u jira. Khalaas gaammaan tana wanni kutte dabarte taganaatiif obboleeyyan akka taanuu jeetin anillee siyaamee akka obboleettiti. Ajaa'iba waan natti takkaa jira obboleeyyan kiyya. Sa Abraahim yookaan gololchaan kanuma dheengadda akkas ta'ee akkasitti isaa rakkachuu turreessanii jechuudha. Wardaa ajjibaa turre jechuudha isaa jecha. Arraan tana deebi'ee nama biraa irra fuudhaaf yaalii godhaa jira jechuudha. Abraahim yookiin gololchaa waliin dhageessaa laal waan si baasaa ni beekta karaa si baasaa deema. Iilallee hamma iidisnee beeka. Iiddi wardaa qofa biraati. Iidisnee gaafa wardaa fuudhillee iideessaa ture. Eka wardaa fuudhillee wardaa wajji iideessaa ture. Ammoo gaafa gartee wardaa wadhamillee feeruu wajji iideessaa ture. Akkata obboleeyyummaa taniin si dhaabu. Waan si buuda dabre hin irraanfatin. Waan ammaa hin laalin. Namni waan dabrirraa hiwaa barataa deeroo. Akka ati taate if garte waan keessa baatee if garte. Arraan tana nu gammachiifte biiftuu. Nu gammachiifte. Nama Oromoo hundaa sirra baatee dhiifama kadhattee nullee dhiifama kadhattee wardaa dheeyxee irra fufuun kee waan haalaan nama gammachiisaati. Waan bareedaadha. Maashaa Allah si harkaa taate ta'amma duraa kutte galannee afur rabbi asumaan qaceelloo teessee hafuun siin jabaleetii. Isaanillee dhiifama si godhanii jiran. Oromooti bal'oo isinillee dhiifama naaf godhaaf garaa keessa. Dhalaan akka harmi gaditti qalbiin gadii. Ja'an duraanuu Oromoon teenya waa hunda duraanuu fixxee. Arra nuti isaa jecha akkas taanee isaa jecha akkasitti boonyee wardaa wajjin miciyyoo tana lubbuu isii hanga hannu takka lubbuu isii hanga diina harka keenyu takka geenye jechuudha. Abraahim akkamitti kana gootii yookiin gololchaa akkamitti akkana gootii abbaa ilmoo diina hunda itti binnee kaane miciyyoo biiftuu teenya dhiifama si belleessine nu harkaa taate. Dhuga hogguu saniif gocha itti goote san waan nama suuqannee isaa waan namallee rifachiisaatiif sababa sanarratti nuti illee waan hamtu sirra yaadne si tumnee diina harkas keenya yookaan jechuudha. Biiftuu ankara kiyyaan dhiifama. Abraahim ati garuu waan akkanaa tana sammuu keessaa deefiititii ka qadeeroo. Wanni fuutuus hin jirtu. Bahariitu lama godhatee osoo fatiyaan kun qabne fuudhee lama godhatee atis akka bahariin tahaaf deemtaa. Faashina wal jalaa fuutan kan nuraa dhiisaa faashina wal jalaa laaltanii nurratti dhala irratti hin ooftan kana. Fuudhuu sin dhoorkine wal taadha warra keetiitiin wajjin fuudhi. Maal si gooti namatti namaan geettee wal dhabneettee. Kunoo biiftuun dhuftee na biratti aan rabbiif jecha dhiifama ishii godheetiin jira. Hanganaa ishiin obboleettii tiyyaa akka obboleettii tiyyaa ta wajjin dhaladheetti laalaa. Obboleettiin ta wajjin dhalatan qofaa miti obboleeyyan kiyya isinuu kuno. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyee maal kana qofa maarree chaayinaala birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina jiree haree itti hirmaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV yoo yaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni keenya kan inni irraa burqe baree isin bira haa ga'u isiniin jenna kan waaqeffataadha
kan muslimaa kan kiristaanaa hundi keessanuu ilmaan abbaa tokko onnee irraa isin jaanna kullu am wa antum bikhair iid mubaarak isiniin jechaa isinirraa turullee iid mubaarak bikkuma jirtanitti nagayni keenya kajaalalaa bararee isin bira haa ga'enna waan ajaa'ibaatutu har'a asirra na baasee haleedhaan waan kana harka hattaa namnillee dawwalee akka ballootis dawwalee natti himee jira. Waan ajaa'ibaati sababa sarrattuun viidiyoo banee yuutuuba ila seenee laaluu hin waan kana jechuudha. Anis iidaa fi bika biraatti maqaniiti uummata dalagaa wajjin. Kanaafuu obboleeyyan kiyya mee wanni gololchaan godhu jiru kun akkasitti boo turtaniif har'a miskiintittii wardaa irratti niin fuudhaa yookiin naafisii wal dhabee feeruza biratti bashannanaa jiraa ni gartan viidiyoo isaa. Jechi inni jiru kun irraa bareedaadha moo maali? Abraahim obboleessa kiyya tadheen gadda yaadadhu namni tarra dabarte hin beekne namaa miti beekadhu. Har'a jecha kamee qataanee miciyyoo namaa tana lubbuu isii gaaga'uu haanee sababa saniin namni meeqaan wal lollee har'a deebitee ati jechuudha. Wardaa irratti niin fuudhaa. Ammaasis Rabbii yoo takka hojii sii dabarsuu baatte viidiyoo san liqii ilaaltaniisa. Rabbii yoo takka hojii sii dabarsuu baatte irra fuudhaa laalaa. Mee wardaan tana ga'an si hojii dalagattee bulu jirtu obboleessa kiyya. Maal irraa dhabdee sii dabruu kam dhabdee bunoo dalagattee nagaan jiraa jirta irra fuudhuu feeta. Moo fuudhuun kun faashina isinitti ta'uu deema moo maali? Eebar dhalaan irra fuudhan siifin maa dhaggeeffadhu yeroo. Dhuga feetaa dhalaan irra fuudhan dhalaa jaarsan kabajne tasi afaan deeffattu ta jechuu qaaluma keetuu hin goone irra fuudhii jira. Wardaa ni garra nama miskiina isiirra fuutee akkam tahuu deemta. Tasirra deemtu fiduu deemta. Miskiina akkanaa lafa dhiiftee tasi ergattu bookhee waan akkanaa dhaqe san sayyoo barbaadde malee wardaa irratti dhalaan barbaaddu hin jirtu. Ani obboleessa keettanii jala murreessitiin. Garuu takka ta'u obboleeyyummaadhaa. Iji laala Ibraahim yoo viidiyoo teetan guutuun laala biyya kiyya. Takka ta'u obboleeyyummaa taniin sii dhaabu. Waan si buuda dabre hin irraanfatin. Waan ammaa hin laalin. Namni waan dabrirraa waa barataa deeroo. Akka ati taate if garte waan keessa baate if garte tamam boo'icha sii boonye boo'icha hordoftoonni sii boo'u ture boo'icha wardaan teetun sii boo'u turte abbaa ilmaan kiyyaa naaree baay'attee jechuudha wa'anni sanuus hin dhiisu adeera kiyya haqaan siimaan wa'anni sanuus hin dhiisu garummaas niin fuudhaa jalaa dhayi hin harkattu fuudhuu firdoo sama maal jette isii sanillee beekumaan dura hin harkattu kam raalta hin fuutus yoo wardaan wal tahan siif jaalattee si fuusifte malee abada yoo isii keessaa harkatte malee yoo isiin hin dhiyatte nutis wajjisi duullaa diroo saboo maali aboo faashina nutti hin godhinaa kaa fuudhaa luni fuunaa maali bahar rabbi mijjeeseef Fatiyaa quban qabne fuudhe samboodaan illee aadii walitti haraarfate. Atiis yaada san karaa san deemta moo maali? Baharii karaa nuu bane jechuudhaafi. Baharii karaa nuu bane ni fufuunaa. Namni akkaataatti fuudhu qaba. Anfuunis bahar sanuu haxaadhaan ja'a. Habaar sanuu haxaadhaan ja'a. Wanni baateeri jindalluudhaa malee haxaadha habaar sanuu. Fatiyaarra fuudhuun isaa san haxa. Hatiyaan naman xuyitu ni beekna. Hayaa fuudhe. Taate harkaa wanni taate bara takka isaatu isin eegaleemi fuudhee wajjiraachuu jiran lamaanuu rabbi hojjaa bulchisaan lamaanuu garuu ati hoo maali wanni fuudha si haase jaartiin tee tamanaa ibidda si keessu hin taane tamanaas darartu hin taane tawaan ati hin qabne as kanni siin jettu hin taane tanagee ansi wajjiin tattaligaa jiraachuu jirtu ni garraa adeeroo. Gaafa ati akkas taate san akka isiin taate rabbumaa beeka rakkoo isiin keessa seente jechuudha. Atiis rakkoo keessa turte
ni beeyta Ibraahim gaafa akkas waliin taan isirra dalagame san jechuudha. Hordoftoota wajji sii ba'uu turre sirra dirmachuu turre. Biiftuu waan hin taane irratti jennee kaane tumne micoota nan meeqaan namni itti ol dabree jechuudha. Akka malee goone angaruu takka dheechaan isii dhiite san tumichaan isii tume sanitu na sheeneesse. Dhiifamaniin kadhaas isiilleen dhufte dhiifama na kadhatte isiilleen badiitiyyaaf na goote birraa humaa takka an garaasiin qabu karaarraa na deebistan obboleeyyan kee kana tumtanis jetteeti dhiifama na gaafatte jechuudha. Anilleen dheqeetiin dhiifama gaafadha biiftuu. Maaliif ni garra? Micoon tun arra wardaa dheexee akkasi kuftee badiitiyyaa arkee wardaa teenya. Arras hordoftoota illee sirratti waan badduu dalagee dhuga. Sirra laallatteeti. Akkasitti wardaa waan hin taane irratti daleedii arra if beetee jechuudha. Gorsa obboleeyyan isii dhageessee micoon tun. Dheexee if keessa deebitee wardaa miilarra kuftee jechuudha. Akkasitti dhiifama gaafattee jechuudha. Nama jechuun akkana. Ammallee biiftuu rabbiin jaarsa nagaa haa kennuuf. San kadhannaaf. Jaarsa nagaa akka obboleeyyiin cinaa dhaabbanneeti heerumsiifna. Ka isiin jaalatte osoo waan namaan ta'in ka isiin jaalatte ammallee akka dhiiraa cinaa dhaabbanneeti wajji dhaabbannee jechuudha. Niqaa isiitiif achi qophooyinaaf yoo ka jaalattu jiraatti illee. Ati arraan tana deebitee san keessa dabartee waan hin taane wardaa irratti oofuu. Feeruzaa wajji hodhamnus dura wajji iduu durree ammaa booda feeruzaa wajji iduu rooda wardaa wajji iduu baannus yaani hodhamnus hunoo feeruzaa wajji iduu jirra. Boo haadha ilmaan keetiin qaanfattu xiqqollee haadha ilmaan keetii irratti deemtee iidaan mana harmallaa yookiin dhala akka hin qabne bira dheexee iduu ati. Haadha ilmaan keetiiti bara akka feeti taatu haadha ilmaan keetiis qabata. Nama shidulleen taane isin tun nama miskiina nagayaa jechuudha. Nama balloo fi rakkina keessatti si hojii jiraachuu danda'u wardaan. Nama ati gaafa rakkattee akkas taatisan hiji ciniinfatee ilmaan lamaan isii irratti jechuudha. Si jala deemee kanatti iyyachaa si baafatee beekadhu bikka kanaan si gee fayyaa tana hunda si deebise. Arra sarranniin fuudhaa xiqqoo takkallee sammuu teetan irratti himtu booti. Sammuu teetanatti himtu. Dhaabbadhu waan itti jirtu kun waan si baasaatii miti waan si facaasaati malee naaf mijootii takkaa itti seeneetiin na jahaallee hin jedhin najjaatu. Nuti as keessa jiru najjaatu. Wardaa namuu dhaabbataaf. Abraahim waan sirraan een hin dalagin waan akkanaa sirraan een si jaalanna obboleessa kiyya. Taatee ati taate saniitutu hiji nu gaddisiisee akkasillee jaalannu godhe obsa kee gaafsanii ilaallee jechuudha. Arra deebitee asiin nuu deebiteeti. Asiin nuu garagaltee dhuftee boo ta wajji bashannanu ta biraa ni qabnaa jechuudha agarsiisuu deemtaa maali? Fayyinaa waan akkanaa oofta ammaas xiqqoo takka yaadi kaadeeroo xiqqishoo takka mee xiqqoo takka mataa kee kan samaaniin haasa'u jira. Sao guunumaa akkasitti teessee haasa'u maali sirraa bareedaa. Dhaabbu siin jenne dhaabbu. Nagayaan wardaa wal goota hin qabnu isin gidduu laalloo badiin kan jiraattu taatellee. Nagee keeti nadeera kiyya. Wardaa teetichi deebi nama biraati wajjin bashannanaa dhiisi. Haadha ilmoo teetiitti wajjin bashannani. Maaltu irraa irrate? Maal si gooti nama yaa'ii qabullee miti. Dhaabbu inni attaan si hoo. Achi biran darina deeroo. Dhaamsa kiyya. Waan qabdus ni fidatta. Takkanaati hordoftoota keenya isintillee dheeradhe. Aaraan naasoo isee balloonis dubbii tanaa dheengadda dura naan tuqee anilleen bakka biraatiin jira haleedha waan hin kanii waan kana hundaa waan deema jira banee ilaale. Kanaafuu obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti inni kunis bikka hamgayaa hanga jala deemnee hordofnee jechuudha. Booddee isaa isin garsiifnutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Onnee irraa isin jaalanna.